fageenya qarooma kan bara dheerate salli hin daangessu dhiiraa fi dubartii jee ana barsiisa hayyuun biyya martii jee ana barsiisa hayyuun biyya hundi olma daa'imanii hanga qophaa'ina barnoota barachuun sammuudhaaf gabbina barnoota barachuun hoggayyuu dirqama namni hoggaa baree addunyaan dorgoma namni hoggaa baree addunyaan dorgoma barsiisootiin dursee hayyooti ta'adda waabii dhabdii boru isin keessa madda yuunivarsiitiin dursee hayyooti ta'adda waabii dhabdii boru isin keessa madda hojii keessanitti namoonni gammada beekumsaa fi firii dhalootaafis qooda beekumsaa fi firii dhalootaafis qooda barnoota barnoota hoggayyuu barnoota 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 hoggayyuu barnoota sirran imala hayyooti fageenya qarooma kan bara dheerate salli hin daangessu dhiiraa fi dubartii jee ana barsiisa hayyuun biyya martii jee ana barsiisa hayyuun biyya hundi gulufni zaada tarkaanfiinsa kandi jiruun saayinsaawaa yeroodhaan wal simti ifgattee waan rafin yeroonni dabarti barnoonni daagalee jiruu addunyaatti yoomuu if yaadadha itti laadha murtii barnoota barnoota hoggayyuu barnoota 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 hoggayyuu barnoota barnoota